Hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaati. Guyyaa gaafa biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun walitti dhuftee uumamtee maqaan moggaafame irraa kaasee poolitikaa biyyattii keessatti yeroo hundaa'u sababa ta'ee kan ture har'a sababa ta'ee kan jiru rakkina poolitikaa eenyummaa sabaaf saboota humnaa walitti fidamanii kana akka ta'e waliin gaafachiisu. Kan duraa yoo hafellee waggaa 27 darbe kana kan argaa turre rakkina poolitikaa eenyummaa sabaaf sabootaa irratti hundaa'e akka ta'e ifadha. Har'as kanuma argaa jirra. Jijjiiramni yeroo adda addaa dhufellee sababa kanarraa kan ka'e bu'aa uummattoonni barbaadan argamsiisuu hin dandeenye. Asuma bunnee olaallee waggaa 2-3 darban kana torban 2-3 darban kanallee jijjiiramni guddaan wareegama uummataatiin dhufe waan karaa adda ta'e tokko karaa hin eegamne tokko qabatee adeemuuf jiru fakkaata. Dhaadannoo sirba adda addaa torban darbe kana dhagaa turree fi dhagaa jirurraa kaan yoo ilaallu jechaadha. Kanumaafuu dhimmoota eenyummaa wal qabatanii jiranuu fi Itoophiyaa keessattis rakkina poolitikaa uumaa jiran tokko tokko kakaafnee ilaaluuf keessummoota lama qabannee dhiyaannee jirra. Tokko Dr. Alamaayyoo Birruuti, hayyuu filoozofiiti. Tokko immoo sagantaa kanaaf haaraa miti Dr. Habtaamuu Dubboo dura sagantaa kana irratti dhiyeessinee turre. Profeesara joornaalizim miidiyaa fi koominikeeshiniiti. Kanarras darbee immoo yeroo garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti qo'annoo yookaan riisarchii barreeffama gaggabaabaa kitaabota maxxansaa dhiyeenya kanallee kan baase tokko qaba. Achi keessaa yoo fudhannu tokko hin qabaanna ta'a. Isin akka waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarra. Keessummoota koo Dr. Alamaayyoo Birruu, Dr. Habtaamuu Dubboo yeroo keessan nu kennitanii maree kanaaf qophii taatanii dhiyaachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isin jedha. Baay'ee galatoomii gaazexeessaa Tasfaayee Habtaamuu yoo naan jette nagaa yookaan Profeesar Dhugoo. Dr. Alamaayyoo dhageessu. Galatooma isinis carraa kana nu kennu keessanii fi egaa akkuma tuttuqee yoomiyyuu bara Haile Sillaasee bara Minilik irraa kaasee egaa keessaa saboonni gurguddaan akka Oromoo kan isaanii irratti xiyyeeffatame yookaan taargeeted ta'anii eenyummaadhuma isaaniitiin itti fufee bara Haile Sillaasee uummanni didee mormee mootummaa sana garagalchee dargii dhufee hanga tokko gaaffii uummatootaa deebii argachuu jalqabee garuu sababa adda addaatiin immoo fedhiin uummataa ukkaamamuu jalqabee mormii kan biraa ka'ee dargiin kufee jarri kun dhufanii irra caalaa isa yoomii caala garagarummaan yookaan rakkinni garagarummaa sabootaaf sablammootaa irratti hundaa'e caalaa babal'atee gaagama guddaa qaqqabsiisee ammas kunoo akkuma sila jennee haala karaa yookaan kallattii gara biraa immoo qabachuu waan adeemu fakkaata. Dr. Alamaayyoo eenyummaa dhumti kun maalinni keessaa'uu eenyummaa sabootaaf sablammootaa akka Oromummaa, Guraagummaa, Walaayittummaa jennuuf eenyummaa isa biyyattii kana keessatti rakkoo uumaa jiru isa Itoophiyummaa jedhamu kan gidduu wal fakkeenyiif garagarummaan jiru maalinni? Yoo danda'ame itti dabaltanii isa kamtiyyuu abbichatti hidhatee jira, isa kamtu abbichatti dhiyaata, isa kamtu abbicharraa fuuchuu danda'ama, isa kamtu hin danda'amne. Gaaffii ulfaataadha. Akkam godhee akkan ibsu hin beeku. Alli namaa akka namaatti rational agent jo afaan Ingilizeenyaani nama yaadee qalbeeffatee filatee adeemuu danda'u waan ta'eefi waan hojjetuuf waan godhu hundaaf itti gaafatamummaa qaba jedha. Namni akka rational agent tokkotti
miseensa hawaasa tokko, miseensa faamilii tokko, miseensa biyya tokko ta'uu danda'a. Political society akka ummata yookiin community siyaasaa tokkotti societyin tokko zamana keenya kana keessatti ijaarama kan jedhame yaadamu kontraataanidha, walii galteedhaan wal fudhachuudhaanidha. Zamana feudalismii immoo waaqatiyyu uuma jedhama. Yeroo adda addaatti isa kanaaf tiyoorii adda addaatu jira. Garuu immoo zamana dimokiraasiitti walii galtee namoota irraa ta'e dhalataa jedhama. Namoonni kuni garuu attamii akkuma atoomiin waa meeshaa tokko keessa tokko ta'u qixxee ta'u isa kaan duukaa yuunifoormii mata'anii waluma fakkaatanii kan jirani ammoo adda addummaa qabu woyennu alli namaa hawaasummaa of keessa waan qabuu fi social animal jedhani warri sociologistii. Kun jechuun namni tokko warra tokko irraa dhalata, yoo dhalatu maqaa tokko godhata, amantaalee fudhachuu ni mala, akkatti yaaduu, akkatti filatu, akkatti buluu warra isaarraa barachuu jalqaba. Kanaaf namni tokko sammuunsaa qullaa miti. Qullaa dhufee addunyaa kanatti kan ba'u tun ta'in kotokkotamee jalaati waan guddatu waan ta'eef eenyummaa hawaasummaasaa fudhachaa adeemaa jecha. Namni kamillee qullaa kan ta'ee eenyummaa alanamummaa qofaa kan baate adeemu hin jiru jecha. Maqaa qabaataa, bifa qabaataa, waan adda addaa attribuutii adda addaa qabaata. Eenyummaa kanagaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isa tokko ascriptive identity jedhanii. Ascriptive identity jedhamu kuni waan namarraa geeddaruu hin danda'amne, eenyummaa geeddaruu hin danda'amne tokko. Namni gurraacha ta'e adii ta'uu hin danda'u. Namni fokkisaa ta'e bareedaa ta'uu hin danda'u. Namni dhiira ta'e dubartii ta'uu hin danda'u. Isaan kun ascriptive identities jedhamu. Warri koo hiyyeessoo ta'anii warra sooressaarraa deebi'ee dhalachuu hin danda'u. Warra muka sanatti warra kooti. Inni kun uumaadhaan kan murtaa'u arbitrary jechuu dandeenya. Arbitrary naturein uumaan arbitrary taatee uumti jechuu dandeenya. By chance uumame ta'uu hin mala garuu waan namarraa balleessuu hin dandeenye tokko waan nama duukaa hafu tokko eenyummaa ofii keessatti ascriptive identity jedhama. Inni kaan immoo inni lammaffaa communal identity waan jennu fakkeenyaaf filannoo ani ta'a. Filannoon kun garuu warra ofiirraa, hawaasummaa ofiirraa, biyya ofiirraati kan namaa laatamu, mana barumsarraati kan namaa laatamuutiin kan guddifatan. Fakkeenyaaf ani akka amantaa jecha. Ani akka kiristaanaatti waan guddadhee kiristaana sana filachuu nan mala. Waan gaariin dhaga hunda, hallaphee kohatu hunda waan itti guddadhisan. Hawaasa tokko keessatti hogguun dhaladhu alli namaa dhiiraaf dubartii qofaatti wal fuudhuu isaaf qaba. Dhiirri fi dhiira wal fuudhuun haraamuudha jedhamee yoon guddadhee akkasumatti ilaaleen guddadha. Garuu yeroo keessa kana geeddaruu nan danda'a. Gaafan dammaqe yookiin immoo hawaasummaa hanbiraa duukaa gaafan walitti makame geeddaruu nan danda'a. Eenyummaan kun eenyummaa filannoodhaan garuu guddina keessa jecha eenyummaa filannoodhaan ofirraa gaggeessuus danda'ama, ofittis fudhachuu kan danda'amu jecha. Kanaaf eenyummaan akkas bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Gam tokkooni eenyummaan immoo gama biraan immoo eenyummaa siyaasaatu jira. Jechaan lammii biyya tokko ta'uu jechuudha. Biyya kana dhufnee nuti biyya keenyaati lammii Ameerikaa ta'uu dandeenya. Aadaa keenyaanis, mallattoo keenyaanis, yaada keenyaanis, bifa keenyaanis nama kanam fakkaanna.
Mentality anis nama biyya kanaa hin fakkaannu. Seenaa biyya kanaas hin qabnu. Minaalbaata jaalala biyya kanaas patriotismii ta'uu danda'a. Akka namni biyya kanaa tokko godhachuu hin dandeenyu. Garuu lammii biyya kanaa fudhachuu dandeenya. Inni sun eenyummaa siyaasaan murtaa'u jecha. Eenyummaa seeraan murtaa'u nama laatamu namarraa haqamu danda'u jecha. Amma biyya keenyatti hogguu deebinu gaaffiin Itoophiyaanummaa fi gaaffiin lammiilee adda addaa hidduu jiru gaaffii eenyummaa siyaasaa fi gaaffii eenyummaa hawaasummaa yookiin immoo eenyummaa ascriptive identity irraa maddu sanadha jecha. Yeroo hariiroon kana lamaan hidduu wal didu eenyummaan hawaasummaa gara eenyummaa siyaasaatti of guddisuu tattaafachuu danda'a. Akka kan Oromoo of tattaafachaa jiru kanatti jecha. Jechaan maaliif eenyummaa siyaasaa sun eenyummaa hawaasummaa duukaa wal dida. Jechaan Itoophiyaanummaan Oromummaa hooballeesse malee dagaaguu kan hin dandeenye, jiraachuu kan hin dandeenye yoo ta'u hacuuccaatti yoonni ka'u eenyummaan hawaasummaa sun gara hawwii eenyummaa siyaasaatti of jijjiiruuf tattaafataa jecha. Egaa waggaa gara dhibbaa kana keessa diddaan sabboonummaa Oromoo fi eenyummaa Itoophiyaa hedduu yookiinis immoo eenyummaa Itoophiyaa hedduu ol dorgomaa ture kun kanarraa kan maddeedha jedheen fudhadha. Biyya akkasii kana keessatti egaa miseensi hawaasa siyaasaa kana miseensuma nama hallichaa ta'e, nama waa hin qabne, nama qulqulluu ta'uu hin danda'u jechaadha. Kan inni ta'u miseensi kana keessa ufeelitu yookiin Oromoo ta'a, yookiin Guraagee ta'a, yookiin Amaaraa ta'a, yookiin Walaayittaa ta'a malee eenyummaa hawaasummaa kan hin qabne ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu kan inni of tajaajilu eenyummaa uummatummaa, eenyummaa hawaasummaa kana keessa tajaajila godhatee gara kontraataatti dhiyaachuu danda'a jechaadha. Inni kun egaa gaaffii keessa bichaa bal'isuu hin danda'a. Kanumaan raawwadhe gaarii fakkaata gaaffii keessa duraa irratti. Haa ta'u itti deebi'uu dandeenya barbaachisaa yoo ta'e Dooktar Habtaamuunis kaasuu danda'a. Dooktar Habtaamuu xiqqoo inti masiin hangi tokko kanaaf gidduu waan jirtuu fi isin waliin jechuun kun rakkoo taati. Habtaamuu jechuu dandeessa akkuma barbaadde taayitiliin kun badaas waan Dooktar Alamaayoon jedhan irratti kan dabaltu yoo jiraate isaan itti jalqabuu dandeessaa. Sanaan alatti garuu waan eenyummaan irraa kun fagaatanii kitaaba keessa nama raanfadheesuma dhiyeenya maxxansituu keessatti hariiroo uummatoota gidduu jiru waan jiru tokko kaaftee bal'ina isaatii keessa seenuun barbaachisu. Sanaan kan wajjin kan wal qabate fi eenyummaadhuma kana wajjin kan walitti hidhate. Amma yeroo as ba'amee Itoophiyummaa tokkummaa, Itoophiyummaa maanni onnummaa, Itoophiyaanነት onne, Itoophiyaanነት መንፈስ, Itoophiyaanነት kuwaati muudhamu kana wanti biraa akka hin jirretti fudhatame muudhatamu kana waan sammuu namaatti dhufu jira. Biyya kana Itoophiyaan kana bareechitee beektaa gaafuma biyya sana keessa jiraate kamiiniyyuu ofiimee isa sababa adda addaatiin gara giddu galeessa biyyaatti dhufu dhiifne akka uummataatti akka sabaatti saboota kana bakka isaan jiran keenya yoo laalle ummatoonni kun sirriitti waluu beeku nuti tokko jennee iyyine dibbee rukunnee ittiin kun waluu beekuu laata. Afaan hagam waa'ee uummata Gambeellaa beeka. Uummanni Gambeellaa hagam warra uummatoota kibbaa xixiqqaa kana beeka. Mee kana akkamitti ilaalta? Sanumaan mool qabatee hariiroo qo'annoo isa geggeessa sana keessatti hariiroo akkamii argite uummatoota kana gidduutti? Baay'ee gaaffii gaariidha. Jalqaba otoo hin jalqabin dura baay'ee galatoomin affeeruu keetii fi namoonni karaa sarara intarneetii ilaalaa jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii karaa feesbuukii, karaa tiwiitarii warri hordofaa jirtan karaa ONNs warri ilaalaa jirtanii akkam jirtu.
Egaa gara gaaffii keetti deebi'uudhaaf Tasfaayee gaaffii baay'ee gameessa gaafatte. Tokko eenyummaan kun maali kan jedhu Dr. Alamaayoon sirriitti ibsa isaa yookaan definitionii isaa nuuf kenneera. Waa'ee eenyummaa kana waan tokkoon tuquu barbaade akkuma obbo Alamaayoonis jedhe egaa jecha adda addaati jira social saayinsii kana keessa eenyummaan yeroo himamu. Tokko eenyummaa irratti negotiating goone yookaan irratti teessee haasoftee hin geeddarretu jira akkuma isaan jedhanii. Inni suni kan lammaffaa immoo kan geeddaramuu danda'u eenyummaa geeddaramuu danda'utu jira. Eenyummaan geeddaramuu hin dandeenye eenyummaa uumamaati waanuma dhiiga keenya keessa qaama keenya keessa jirudha. Sanyiin namaa, qomoon namaa, saalli namaa akkasumas wanta adda addaa kan hin geeddaramne jira. Fakkeenyaaf sablammiin adda addaa yoo jiraatan nations warra jedhamanii ummatoonni adda addaa eenyummaan isaanii uumamaan akkasuma turan jechuudha. Maqaa qabu. Oromummaan fakkeenyaaf Oromoon negotiable miti. Oromoo wanti jedhamu eenyummaan kuni baduu hin danda'u. Isarraa jalqabuu hin danda'u jechuudha. Siyaasni garuu negotiableidha. Irratti walii galuu dandeessaa, teessee haasa'uu dandeessaa, amantiis geeddaruu dandeessaa akkuma obbo Alamaayoon jedha. Iddoo sanarra baay'ee yeroo koo balleessuu hin barbaadu. Already dubbatameera waan ta'eef jechuudha. Wanti eenyummaan kun egaa bifa ideology yookaan ilaalcha yaada siyaasaa irratti hirkates qaba. Namoonni tokko tokko ilaalcha siyaasaa yookaan ideology irratti hundaa'anii eenyummaawwan tokko uumaniiru. Fakkeenyaaf Itoophiyaawwinnat wanti jedhamu kuni eenyummaa uumamaa miti. Eenyummaa namni uumedha. Umuriin isaas yoo baay'ate waggaa 88 darbu. Yeroo biyyi Itoophiyaa konstituushinii jalqabaa argattu bara 1930moota keessaa achi keessatti amantiidhaan wal qabsiifamee alaabaadhaan wal qabsiifamee qomoo muraasa gara kaabaa keessumaayyuu Amaaraa wajjin wal qabsiifamee akka ideolojiitti Itoophiyaawwinnat jechuun akkas akka ta'etti himamaa ture jechuudha. Inni kun namaan uumamee qaamota siyaasatiin uumamee warra aangorra jiru uumamee jechuudha. Kuni geeddaramuu danda'a aangoon yoo jijjiirame. Garuu Amaara ta'uun, Oromoo ta'uun, saba gara kibbaa ta'uun, Sidaama ta'uun, Sumaalee ta'uun, wanta adda addaa ta'uun geeddaramuu hin danda'u. Namoonni yeroo baay'ee karaa ideolojii qoqqoodumsaa deemanii yookaan exclusionary ideology warri qabatanii jiranii eenyummaadhuma keessan kan uumamaan siniif kenname Oromoo jedhamuu kana afaanicha sana dubbachuu isumayyuu dhiisaa jechaa jiru. Kun immoo haasaan iddootti irraa jalqabamuyyuu miti. Maaliif jarri kun hubachuu kan qabanii eenyummaawwan kun primariidha yookaan kan dursaa waan ta'aniif geeddaruun hin danda'amu. Achirraa haasaa jalqabuun hin danda'amu jechuudha. Iddoo dogoggoraa jiru duubatti deebi'anii ilaalaa jiru. Garuu jabana ammaa kana baay'inni yookaan diversity jedhuun biyya adda addaa keessatti kan qomoos haa ta'u, kan saalaa, kan karaa hojii, karaa baay'inni karaa fayyaallee jira. Disability status adda addaa kan qaban jiru. Inni baay'inni humna diversityin humna isa jedhamudha malee diversity jechuun garuma tokkotti baqanii amma isa maddamar jedhamee Hayilamaariyaam Dassaalany haasa'u kana warri akkatti fudhataa jiranii ida'amuun kuni alaabaadhuma tokko qabatanii kaachuu, afaanuma tokko dubbachuu, amantii tokko hordofuu isuma durii sanatti warra deebisuudhaaf leellisaa jirantu jira jechuudha. Kuni hubatamuu qaba. Hariiroo isa jedhu egaa eenyummaa irratti waa'ee eenyummaa yeroo haasofnu
eenyummaan yeroo wal dhabbiin jabaatu baay'ee jabaata. Eenyummaan immoo in siyaasomsiifama jechuun politicized ta'uu danda'a. Eenyummaa dhumtu uumamaan nuuf kenname fakkeenyaaf yeroo wal dhabbiinii fi lolli jiru mobilized jedhuuni maqaa qabsoo adda addaatiin eenyummaan tokko mobilized ta'uu danda'a yookaan duula keessatti itti fayyadamuun danda'ama ta'a. Eenyummaan akkasii suni ummati tokko akka wal ta'ee falmuu fi akka qabsaa'u kan godhudha. Eenyummaa keessatti immoo biyya Itoophiyaa keessatti yoo kan laallu ta'e gootota waan jedhamutu jira. Goototaan fa'aa defaayinii godhu yeroo tokko gootii biyya sana keessatti waloodhaan kuni goota kooti jedhamee qabamu hin jiru. Uummanni wal hin beeku isa jedhu sanaan wal qabata jechuudha fakkeenyaaf. Warra kibbaa keessatti fi warra kaabaa keessatti goonni jiranii gootonni warra kaabaa kan jedhameen warra Atseerraa jalqabee mootota Dargii, Hayila Sillaasee, Mallas Zeenaawii akkasumas warra ammaa kanas dabalatee jechuudha. Gootota irratti uummanni biyya sanaa waliin galu. Goota Minilik uummata kaaniif goota, uummata immoo inni cabsee cunqursee dhiitee fi akka nama miidhaa geessiseetti ilaalama jechuudha. Oromoodhaaf Taaddasee Birruu goota, warra kaaniif immoo maybe nama biyya gane fa'aa jedhanii fa'aa wanti gochaa turanii. Oromoodhaaf Maammoo Mazammir goota, mootummaa Habashaatiif garuu nama gane jedhamee nama fannifamedha. Goota wanta jedhu kanarratti waliin galuu jechuudha. Alaabaa irratti waliin galu. Simboolii eenyummaan karaa mallattoolee adda addaa ibsama yookaan beekama. Alaabaan tokko maarkarii adda addaa qaba. Waan taphachuu jaallattu, waan gochuu jaallattu, afaan ati dubbattu, uffata uffattu, uffata aadaa fa'aa ta'uu danda'a. Inni akkuma jirutti garaagara jechuudha. Karaa wal hubannootiin uummanni biyya sana keessa jiru qomoo adda addaatiin lammii garaagaraa afaan adda addaa dubbataa. Nyaata adda addaa nyaataa takka buddeena walumaan qooddachuu fa'aa danda'a ta'a ittoo wajjini. Garuu namni waliin beeku jechuun eenyummaa isaa keessumaayyuu warri kaabaa warra kibbaa kana waa'ee isaanii sirriitti baruudhaaf dhimma hin qaban. Yeroo baay'ee dogoggoraan ilaalcha siyaasaa isaanii, aayidiyoolojii isaanii fa'aa uummata gara kibbaa jiran irratti Oromoo dabalatee fe'uu barbaadu malee akka wal hammataa ta'e inclusive isa jedhaniin sanaan haala wal hammataaf dimokiraatawaa ta'een wal qixxummaa haala qabuuni wayi rakkoo furuu irratti xiyyeeffachuun ammas jira jechuudha. Jijjiirama guddaatu barbaachisa iddoo sanarratti. Kanaaf wal hubannoon hin jiru jechuudha. Tokkoffaa wal hubannoon kan dhabamee fi afaan ofii dubbachuu mirga dhala namaa Waaqayyo namaaf kenne jettee yoo hubachuu kan dadhabdu ta'e hubannoon qabdu jechuudha. Afaan Oromoo maaliif dubbata jedhamee namni tokko mana hidhaa kan galu yoo ta'e, bitaatti kan laalamu yoo ta'e, ijjitti kan diimeeffamu yoo ta'e, yookaan dhiphaadhaa adda bilisummaa Oromootii biyya kukkutuuf deema jedhamee kan laalamu yoo ta'e, kuni dogoggora Oromoo sanaa otoo hin taane dogoggora nama isa akkasitti ilaaluuti jechuudha. Maasiin jechuu barbaade wal hubannoon hin jiru jechuudha. Nusi wanta isaan nurra fe'aa jiran fudhachaa hin jirru. Jarris dogoggora isaanii baranii irraa deebi'aa hin jiranii. Waan akkasii keessatti kaabaaf kibba keessatti eenyummaadhuma waliitillee recognize gochuun, kabajuun, hubachuun, jiraachuusaa tole jedhanii fudhachuun jiraachuu qaba ture. Hawaasa baay'ee qaroome keessatti eenyummaa kee akka ittiin of waamtu namni sii fudhachuu qaba. Amma rakkoo guddaan jiru Oromoon Oromoodha ofiin jedha. Biyyi kiyyaa yookaan naannoon inni irra qubadhee jiru Oromiyaadha jedha. Warri kun immoo lakkii ati Oromoo miti Itoophiyaawidha. Yoo isa ta'uu baatte biyya diigaa jirtaa jedha jechaanii jiru jechuudha bakka tokko tokkotti. Kun bu'uuraan baay'ee dogoggoraa fi wal hubannoo kan fidu miti
wal hubannoo fiduu dhiisi wal dhabbiidhaafillee karaa baay'ee banuu waan danda'udha jechuudha. Kan kuni waan eenyummaa wajjinii wal qabatu jechuudha. Gama biraanii waggoota 27-8 darban keessaa haaxinnaatu isaa guddatus saboonni biyya impaayera sana keessa biyya sana keessa jiranii afaan isaanii dubbatu, naannoo mataa isaanii qabu, aadaa isaaniillee yoo mirga guutuullee dhabanii ofiin bulchuurree yoo dhabanii eenyummaa mataa isaanii qabu. Afaan ittiin kataban, quba ittiin kataban qabu. Affaariin akkas qaba, Oromoon akkas qaba, Sidaaman akkas qaba. Warri kunis qaqqabu. Kana jechuun maal jechuudha? Namni eenyummaa isaatti baay'ee boonaa dhufee garuu humnoonni immoo reefu kaka'aa jiran tokko lakkii kana dhiisaadha. Kuni biyya diigaa maal maalidha jedhanii warri ka'anis jiru. Kuni dhugaa dubbachuudhaaf waanuma hin deemsisnee bu'aawwan amma argaman gachisiisuun hin danda'amu otoo uummata tokko hin balleessinii. Kanaaf dammaqinsi baay'ee barbaachisa. Kara keenyanis kara warra akkasitti ilaaluunis jechuudha. Hariiroo biyya uummatoota gidduu jiru siin jedhe hariiroo kan kallattii hariiroo tokko kan murteessu mootummaa aangoorra jiru. Mootummaan aangoorra jiru yoo uummati tokko walitti haabuu jedhee akkuma amma godhamaa jiru sana godhee uummanni walitti bu'ee miliyoonaan buqqa'uu danda'a. Yookaan immoo mootummaan aangoorra jiru tokko eenyummaa tokko irratti duulee eenyummaa sana dadhabsiisuu yookaan balleessuu yookaan barbaadu ta'e qaamanis karaa aadaatiinis waanuma akkasiitu ta'a jechuudha. Hariiroon kana dura Oromoo fi warra kaan gidduu ture keessumaayyuu mootota warra kaabaa gidduu ture. Hariiroodhuma wal mormii fi wal dhabbii fi wal morkii fi diddaa fi hariiroo sibinnaa, si cunqursinaa, si koloneeffannaa hariiroo jedhu ture jechuudha. Duguuggaa sanyii adda addaa dabalatee yeroo namni didetti waan isaan barbaadan irratti fe'uudhaa fi yeroo garaagaraatti hin buqqisu yookaan hin ajjeesu yookaan hin hidhu waan akkasiitu ture jechuudha. Hariiroon nuyi qabnu amma ammaatti biyyuma Itoophiyaa jettu kanayyuu ummati hundumtuu biyyi kun biyya kooti jedhee gaafinni gattaa'ee hiree isaa murteeffatee murteesse hin jiru. Akkitti biyyattii sanaa fi mootummaa biyya sanaa ummanni beeku akka biyya mirga isaa sarbitu, akka biyya afaan dubbachuu isaa dhorkitu, akka biyya itti hidhamu jiraa keessatti hidhaa keessatti itti gubatu qeerraatti buqqa'utti ilaala jechuudha warri kibba jiru jechuudha. Warri kun immoo itti alaabaa dheeraa faa gurguddaa faa uummatanii magaalaa isaanirra itti hafatu jechuudha wanta akkasii yeroo ta'u. Hariiroon jiru kana fakkaata. Hariiroodhuma wal dhabbiiti, wal lolaati. Hariiroodhuma cunqurfamaaf cunqursaati. Hariiroodhuma darbee immoo walitti bu'insa waraanaa yoo civil war jedhama. Hariiroodhuma akkasiitti ture. Egaa hariiroon kun fagoo jira akka biyyaatti walitti qabamurraa baay'ee fagoodha. Madda marii jettee har'uma kaatee eenyummaa namni qabu balleessitee walitti da'uu hin dandeessu. Fedhiin namootaa ibsamuu qaba jechuudha. Gaariidha. Egaa silaa kan wal beeku, sirriitti kan wal beeku, kan wal hubate, kan waan mallattoo tokko walitti hidhamee tokko akka tokko ilaalu silaa sababa walirratti ka'uuf hin qabu. Waan isaa ifatti beekamaa humnoonni garaagaraa dugda duubaa wal dhabdee saboota gidduu kanaatti beekamaa. Sanumarra darbee silaa dhaabuu danda'a ture dhugumatti uummanni kun utuu wal beeke wal hubata ta'e anta xixiqqaadhaan dhaabuu danda'a. Waan akkasii argineerra bakka tokkotti yommuu humnoonni garaagaraa walitti bubuusuudhaan tuttuqan yommuu uummanni harkatti didee qabbaneessu argineerra. Kana asirratti akka nam tokkottis akka sagantaa hubannaattis akka miidiyaa ONN'ttis waan tokko ifa gochuu barbaada. Gaafii akkasii kana kaasuu kan barbaannee fi
otuu gaafii uummattoonni kakaasan ifatti ilaalamee deebii gaa akka argatu hin godhini. Akkuma yeroo darbe hammas humnumaan ati tokko callisiisa si dhiyaate fudhu ittiin jiraadhu itti gargaarami ittiin of mul'isi jechuun kun ammas karaa mallattoo adeemaadha isa jedhuudhaafi fakkeenyuma gaarii torban kana argine ilaalu waan salphaa waan amma kana eenyummaa sabootaati hojii walitti hidhatin waa'ee alaabaa. Waggaa 27 guutuu alaabaan fannifamaa ture asii afarfamaa ture torban darbe kana keessa akkan jirre ta'ee cicciramee gubachaa gidduu isaatii bocanii baasaa lafatti dhiitaa turan argine. Gabaabaatti kan maaliif ta'e yoo jenne gaafamu alaabaan kun warra anatu bakka si bu'a jedhee walitti yaa'ee dubbatee murteessee naannatti ummatichi hin mari'achiifamne kooti jedhee hin filanne moggaafanne. Yoo mallee akkaan tokkootti akka sabatti tokkootti illee waliigalatti fudhachuu baateyyuu sagalee wayyabasa jedhanu sanaan iyyuu kan uummanni kun carraa argatee irratti sagalee kennee murteeffate miti. Waa'ee afaanii kan itti muummoos beekuudha waan guddaa ta'a gaafii guddaa uummanni Oromoo kaasaa jiru keessaa tokko. Kana amma iyyuu isa darbe irraa barachaa hin jirru. Ammas immoo karaa mallee adeemnaayi jijjiirama uummanni itti wareegama guddaan fide kanallee haala gaarii maatti gargaaramne kan jedhu kaasuu barbaanne. Kanuma wajjin kan wal qabatu Dr. Alamaayyoo yoo xiqqaate jijjiirama isaa dargii irraa Haayile Sillaasee irraa dargii argitan natti fakkaata. Dargii irraa jara kanatti immoo argitan natti fakkaata. Jeequmsi dhamameen beeku yeroo jijjiiramaa kana. Isa ammaa kana immoo amma adda ta'e wanta akka hin mul'atin argina. Paartii biyya bulchuutu walitti ka'e. Qondaalota paartii biyya bulchuutu sadarkaa lubbuu wal balleessuu walitti ka'an. Kana akkamitti ilaaltu garamitti adeema isinitti fakkaata? Qabsoo uummata Oromoo irratti dhiibbaa akkamii qabaata laata? Negatiiv or positive? Garuu ammas bal'aadha gaaffiin kuni. Garuu akkasuma jeenaa wayya. Guutummaan qabsoon Oromoo yookiin gaaffiin Oromoo moomentii itti argachaa, itti guddachaa, itti dagaagaa adeeme malee itti xiqqaachaa hin deemne. Ammallee garuma kanaatti adeema inni fudhadha. Zabana Haayile Sillaasee gaallaa jedhama. Afaan Oromoo mana barumsaa keessatti yoo dubbanne orkaadha. Poolisiitu jira. Kana ija kootiin argeera. Poolisii ijoollee bartuutu jira. Ijoolleen bartuu axirama tamaarii keessa deemanii warri poolisii kuni kibiliidhaa ba'ee namni afaan Oromoo hoo dubbata ta'ee kun afaan Oromoo dubbateera abaluu jedheeti poolisii sun haqetee barsiisaatti dhiyeessa. Ani takka argeera dubartii tokko harka ishee keessa garafamtee barruun ishee kuni garaffiirraa kan ka'e dhiiga firree onnee astamaarii irratti dhangala'ee shamizii isaa adii balleessu argeera jakootiin. Jechaan mana barumsaa keessatti afaan dubbachuun orkaa ture. Privately jecha ijoolleen waliin haasa'u. Akkasii kana seenaa gurguddaa meeqa dha'uu danda'ama. Jireenya namaa irratti maal akka inni fidu, saayikooloojii namaa irratti haa ta'u oggusan kun orkaadha. Akka namaattis gaallaa jedhamta. Addabaaba irrattis hojii argachuudhaaf deemtu maqaa keeyyuu baruudhaaf waggaa tokko nu barbaachisaa. Ati iddoo kanatti hin barbaadamtu maaliif ati gaallaa jedhama himama. Seenaa gurguddaa meeqa kaasuu danda'ama inni akka sadarkaa kanatti kan beekamadha. Yeroo sanatti assimilation tun ta'in segregation political segregation ture Oromoo irratti kan godhamu. Jechaan namni Oromoo duukaa dubartii tokko ol fuute Amaaraa taate inni jibbamti, inni diidatti dhiibamti, hin tuffatamti. Yookiin nam tokko shuumii irra taa'e illee maqaa isaa geeddaruutti isatti jira. Wataaddaratti qaxaramu barbaade Oromummaa isaa dhoksee Amaarummaa isaa himuutti isatti jira. Amantee isaallee akkasuma geeddaramuutti isatti jira. Warra nugusoota keenya yookiin immoo warra mootii keenya gurguddaatii jalqabe akkasidha.
akka kumsaa morodaafaa jecha. Maqaa isaanii geeddaranii kiristaanummaa fudhatanii ittidha hansaan akka nugusaatti akka mootiitti fudhatamuu danda'an. Kondishinii kana hundumaatu guutuu isatti jira. Akka nugus Aliifaa jecha nugus Mikaa'el jedhame akkasitti. Kanaaf yeroo sanatti guutummaadhaan segregation politicii an oofamaa ture. Yeroo Mangistuutti kuni akkasitti deemuun isaaf hin qabu. Uummanni kuni ani of beeku akka Oromootti of beekaa Oromoo jedhamu isaaf qaba. Jedhamee kun awaajiidhaan godhamee gadi ba'ee gaallaan hin hafee jechaadha. Oromoon eddasiitii manni barumsaa banamee fi xinnoo bal'inaan baay'inaan mana barumsaa galuu danda'eera. Politikaa keessallee baay'ee mul'achuu jalqabee karaa mi'eessoonfaa karaa maalfaa godhee Oromooni baay'ee participationiinsaa achi keessatti guddachaa dhufee jechaadha. Sana booda lafti waa'een lafaa gaaffiin lafaa keessumaa hariiroo nafxanya abbaa lafaa fi ummata Oromoo hidduu jiru kuteera. Economic base isaa cabseera. Kun tarkaanfii tokko ture. Kun calje'ee midhanni ta'e wal'aansa Oromootiin ta'ee kana ga'ameera. Gabana wayyaaneen dhufee ammoo tarkaanfii tokko tarkaanfanne. Biyya Oromiyaa jedhamtutu mootummaadhaan beekamte dhalatte. Afaan Oromootu afaan hojii biyya Oromiyaa haa ta'u jedhame beekame. Aadaan Oromoo maalli Oromoo piraaktisii gochuudhaaf hin dandeessu jedhame. Hawwii siyaasaa garuu hin godhatiina. Itoophiyaa ishee jedhamtu achirratti politikaa siyaasaa irratti garuu hawwii hin godhatiina. Lafa keessa nama fudhanneetti nu jalatti amma bultanitti aadaa keessan godhachuu dandeessu sirba keessan sirbuu dandeessu jedhan. Haa ta'u innillee tarkaanfii tokko jecha institutionaalee yoo ilaalle namni amma miidhameera maaloo inni sun isa kanaatiin hamaa ture hannurra ga'e namni baay'ee ajjeesame namni hacuucame jechuu dandeenya. Garuu institutionaalii yeroo wayyaaneen jirutti ammas Oromoon tarkaanfii tokko gara fuulduraatti tarkaanfateera jecha. Jechaan akka uummataatti beekameera jechaadha. Oromoon inni qaatol hin beennellee ol beekee jechaadha. Sila Dr. Habtaamuun eenyummaan sanyii eenyummaan etnikii hin geeddaramu jedhee ture. Anillee kanarratti kontiraaktii gochuun barbaada. Eenyummaan etnikii geeddaramuu danda'a. Yoo dirqisiifame qofa. Jechaani political assimilationii geeddarama. Kuni jechaan Faransaay faa, Ingiliziin faa, warra Awurooppaa irraa akka isaan uumaman sanyii adda addaa irraatti uumamanii garuu hacuucaansa akka malee guddaa ta'eeti afaan isaanii akka isaan gatan eenyummaa isaanii gatanii Faransaay akka isaan ta'an isaan godheera warra Baaskiin warra Kataalaan nama baay'eetu keessa jira amma sanyii isaanii hin beekan. Ichiyyuu naqiin biyyuma Oromoo keessa fudhanne uummanni Walloo har'a ani guutummaadhaan guutuunsa ani Oromoo kan jedhee dubbatu. Ani Amaaraa kan jedhee dubbatu baay'eetu jira. Assimilated ta'uurraa kan ka'e. Uummanni Goojjam akkasidha. Uummanni Raayyaa akkasidha. Har'a ani Oromoo jedhee mitan falmuu ani dhaabbachuu danda'u. Achi keessa qofaa miti gubbama garuma gadi buunes kana jechuu hin danda'ama. Assimilationii an balleessuu danda'ama. Garuu han Oromoo han Itoophiyaa irratti kan rakkoo ta'e isa xiqqaatu isa guddaa liqimsuudhaaf yaala. Eddee kaanitti uummata bicuu uummata xiqqaatu liqimsamee assimilated ta'a. Biyya Itoophiyaatti garuu isa guddaadha liqimsa. Nam tokko maqaa isaan beeku anamma an empire dies of indigestion nam tokko Itoophiyaan amma hudhamteeti jirti. Hudhamtee isa liqimsite alalfachuu dadhabdeeti morma ishee irratti hudhamtee jirti. Kan akkasitti huba'a. Waa Oromoon uummata guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e. Uummata akkasii balleessuu hin danda'amu. Amma fe'eetiin adeeman balleessuu lafarraa hin danda'amu. Utuu taatee zamana dargiitti danda'ama ture. Zamana dargii yaadattoo ta'ee safaraa proogiraaman jedhamuutiin mandar misrataa kan jedhamuutiin afaan immoo afaan literacy program kan jedhamuutiin eenyummaa Oromoo tootaalii assimileetii godhee balleessee ture. Karaa tokko gaallaan jedhiinaatu jedhee jiru. Inni suni
accelerate godhe akkamitti akka inni deemu sodaachisaa ta'uu isaarraa kan ka'e warra sabboonaa uumee jaarmaa akka uummatu godhee uummanni Oromoo karaa adda bilisummaa Oromoo ofirraa faccisuun kun yeroo sanatti dhalate jechaadha. Reakshinii sanaati jechuudha. Amma inni sun dhalateeti booda zabana wayyaanee kana keessatti akka malee dagaagee sabboonummaan Oromoo akka malee dagaagee akka malee guddatee kanaaf bakka boodatti deebuu bakka hin deenyeerra ga'eera jechuufan jedhee namni warri maqaa Itoophiyaatiin socho'anii amma fe'ee wixxifatanii isaanillee kana qalbeeffatanii beeku jedheen fudhadha. Egatana Oromoof Itoophiyaan contrasting nationalisms akkasi malee inni tokko kan olaanaa inni tokko sagadii ta'ee ta'uu hin danda'u jecha. Jechaan as a political entity lamaanuu waan wal dorgomani malee inni tokko isa tokko liqimsuudhaaf kan adeemu miti jechuufan jedha. Kanaaf inni ammaa kun dhugaadha gara badiitti, gara wal fixuutti, gara konfliktii uummataatti adeemuu ni mala. Sabboonummaa Oromoo garuu gara boodaatti deebisuudhaaf hin deemu. At any cost. Kana abbaan fe'ee qalbeeffatee beeka, addunyaan beeka, warri cunqursan beeku, Oromoonis kana beeka. Garuu akkatti of ibsu waan tokko tokko nu rifachiisuu hin mala. Inni kun garuu rifachiisuu isaaf hin qabu jedhani karaa ko'aaf. Maaliif beektu ta'ee zabana wayyaanee kanatti ilaalchi hundumtuu qixxee calaqqisuu hin dandeenye baay'ee akka malee cunqursaa fi ugguraa guddaatu jira ture. Yeroo ammaa kana keessatti Oromoo keessaa warra ba'an liidaroota hogganoota Oromoo keessaa warra ba'anitu ganaanaa Itoophiyaa deebisnee dhaabna. Miniliki isa nu boonsisu jedhanii dubbachuu isaanii irraa kan ka'e kan Oromoon jedhe nutoo maal jennaa jedhanii irraa fudhataniiti isaan kaan immoo amma eekoo gochaa jiru jedheen fudhata. Isa kanatu humna ta'eefi isa kanatu abdii laateefi kanaaf jarri kun biyya waggaa 100 ol biyya taatee jiraattee isaan jalatti mallattoo isaanii fudhattee eenyummaa isaanii fudhattee kan jiraatte deebitee yoo dhaabbate maaliif jibboo sanaaf maaf hin falmineo maaliif sagalee isaanii waliin kaasneo baandiiraan kiiloomeetirii tokko dheeratu biyya kana deebisuu danda'a taanaan maaliif hin goone meetira 500 asirratti waatti daddabarsiisuusi nama dinqisiisuus hin qabu. Takka waan akkasii kun isaan expression of frustration akkanatti fakkaata natti. Waan tokko gochuu dadhabdu fakkarsuu fi sagalee guddachuu inni baay'ista yeroo fe'eeyyoo ta'e. Kanaaf kanaani akkasitan hiikkadhaani malee waan nama rifachiisu miti. Maaliif sabboonummaan Oromoo baay'ee gadi fageenyaan uummata isaa keessatti baay'ee dagaagee kan guddate waan ta'eef gara boodaatti deebuu hin danda'u. Deebiillee inni ta'uu danda'u within Itoophiyaa qixxummaadhaan akka hojjaasaaf akka guddina isaatti aangoo of bushuu aangoo biyyas immoo oliin bushuu argatee qofaatiin inni ta'uu danda'u. Inni akkas akkama sabboonummaa akkan taane kanatti afarsuun kun garuu biyyittiin diigamu Oromiyaa walaba taate akka isheen dhalattu hangargaaru hoo ta'e malee kan garboodatti hambisuu ta'uu hin danda'u jedheen yaadaan akkasitti fudhadhe. Yaada gaariidha. Dooktar Abtaam waa'ee alaabaatii wal qabsiiftee waan tokko jechuu barbaadde turte fakkaata. Waa'eedhuma kanarratti gaaffinati guddaan ijoonati gaafatte biyyattiin garam deemaa jirti. Waa'een alaabaas ka'aa jira. Waa'een Itoophiyaa. Rifreeshinsi godha nan jedhayyuu yeroo hundaa'u yeroo jijjiiramni uumametti jeequmsa hanga tokko argineerra. Bara dargii Haayile Sillaasee irraa dargii hagas keessa seenne malee nu keessa Dr. Dr. Alamaayyoo jeequmsi jira ture yeroo tiraanzishinii sana. Dargii irraa wayyaanee hin jiru jechuu danda'ama. Amma garuu haala adda ta'een ruling party isa biyya bulchutu walirratti ka'ee jira. Sadarkaa qondaalonni olaanoon lubbuu wal balleessuutti wal adeeman
kun akkamitti ilaaltu isheen kun qabsoo uummata keenya irratti dhiibbaa akkamii qabaatteedha jedhetti. Baay'ee gaariidha. Hayyeegaa tokko yeroo warraaqsi dhumarra ga'ee bilisummaa fiduu ga'u yeroo hundumayyuu humnoonni warraaqsa sana karaa jal'isiisanii akka galma isaa yookaan immoo kaayyoo isaa hin mirkaneessine gochuu barbaadan hin ka'u. Haala akkasiitiin bara 1975 yeroo dargiin fudhatu jechuudha warraaqsa uummataa kan ta'e murna koree dargiitiin karaarraa makfamee dargiin Itoophiyaawii akka leellisu baay'ee isaa akka ta'e argineerra jechuudha. Humnoonni muraasi as ba'anii warraaqsa tokko hatuu barbaadu yeroo inni gara dhumaa ga'u jechuudha. Oromoo irratti qabsoo Oromoon keessatti hirmaate keessaa dargii kuffisuun Oromoon adda dura keessa ture. Haayila Sillaasee kuffisuu irratti Oromoon adda dura keessa ture. Achi keessaa maal argate dogoggorra adda addaa yeroowwan sanatti godhamee Oromoonii qooda aangoo, qooda abbaa biyyummaa, qooda mirga isaaf ta'u hin arganne jechuudha. Amma yeroo kana wanti guddaan tokko uummata Oromoo kan yaaddessuu qabu, qeerroo bilisummaa Oromoo kan yaaddessuu qabu, warra karaa hidhannoo mormuu kan yaaddessuu qabu, dogoggorri kaleessa ta'e sun akka deebi'ee hin dhufne kiyyoo amma xaxamaa jiru kana keessa galuu irraa of eeguun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa 1990moota keessa warra adda bilisummaa Tigraayitu qabsoo uummataa hatee amma irratti cunqursoota ta'ee aangoorra ture jechuudha. Murni kuni waggootii sana kana hunduma keessa uummata gara kibbaa Oromoos dabalatee koloneeffatee cunqursee akka seerri biyyattiitillee konstituushinii biyyattiitillee hiyyamutti akka of hin bulchine godhee naannoo isaarratti hiree isaa murteeffatee akka hin bulchine godhee as ga'eera jechuudha. Ammallee fedhiin suni inuma jira jechuudha. Abiyyi Ahmedis maqaa Oromiyaatiin maqaa uummata Oromootiin pirezidaantummaa yookaan piraayim ministerummaa ta'ee haa filamu malee humnoonni sana karaarraa jallisuu barbaadanii qabsoo Oromoo kana fudhachuu barbaadan, hatuu barbaadan akka dhugaadhaan galma ga'ee haqa uummata hundumaayyuu deebisu akka hin goone kan barbaadanii reefuu morma isaanii ol qaqqabachaa jiru. Morma isaanii ol qaqqabachaa kan jiraniifis bulchiinsi naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaatiin hoogganamu, bulchiinsi biyyattii kan Abiyyi Ahmediin hoogganamu mallattoo tokko waan itti kenneef hoogganamsichuu jara kanaanii gammachiisuuf jedhe jechuudha. Waa'ee Oromoo haasaa isaanii keessatti kaasuu dhiisanii, waa'ee Oromiyaa haasaa isaanii keessatti kaasuu dhiisanii, keessumaayyuu Abiyyi Ahmed paarlaamaa keessatti yeroo filamu haasaa godhe keessatti waa'ee Oromoo sirriitti hin kaasne, waa'ee qeerroo sirriitti hin kaasne, waa'ee dargaggootaa kaaseera dimshaashumatti, waa'ee federaalizimiis hin kaasne, garuu waa'ee Itoophiyaa jaalalaa fi maddamar maal waan jedhamu kana amma kaase jechuudha. Amma humnoonni gara duubatti deebi'uu barbaadan sirna durii fiduu warri barbaadanii maal gochuu barbaadu namichi kanatti fayyadamanii weevii yookaan immoo bubbee kana yaabbatanii qabsoo kana gara dabarsuu barbaadu. Qabsoo kanaaf tumsa ta'anii dimokiraasii sirrii yookaan immoo sirna haarawaa adda bilisummaa Tigraay aangoorraa buusanii jijjiirama gaarii fiduurraa karaa gabaabduu ishee barbaaddachaa jiru jechuudha. Uummatni Oromoo kanarratti dammaquu qaba. Karaa gabaabduu yookaan shoorti katii barbaaduutu jira. Kuni tokkodha. Balaa guddaan qabsoo Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo irratti aggaamamee jiru. Qabsoon kuni ammas akkuma baroota 1975 fi bara 1990mootaa sana in haatamamoo uummanni keenya dhugumaanii bilisoomee haala ofiisaatiin filate hiree isaa murteeffatee yookaan
akka Oromootti jiraachuu Oromiyaa keessatti bilisoomee yookaan immoo yoo fedhiin kan jiraatu ta'e ummatoota kaan waliin hariiroo uummatee biyya sana keessatti haala dimokiraatawaa fi sirna federaalaa sirni walqixxummaa jiru keessatti jiraachuu uummatatu murteeffataa jechuudha. Egaa ati kan jette tokko aangoo addawaawii keessa yookaan EPRDF keessa qabsoo qeerroo fi humnoonni Oromoo kan akka bilisummaa Oromoo kan akka Oromoo Federalist Congressii giddeemsisan irraa qabsoo godhamaa turerraa kan ka'e bara waggaa 4 darbe kana jechuudha. Qabsoon geggeeffamee jarri akka wal hin taane akka wal dhaabanii gochaa jira jechuudha addawaawii keessatti. Keessumaayyuu dhiibban adda bilisummaa Tigraay addawaawii keessatti qabu warra kaaniin didamaa dhufu OPDO faadhaan didamaa dhufu lakkii nuyi aangoo nuuf malu hin arganne uummanni keenya gidirfamaa jira du'aa jira ajjeefamaa jira isa jedhu irratti didanii warri PDO ta'an warri bakka bu'oota addawaawii kana ta'anii diddaa agarsiisan keessumaayyuu Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irratti amma tokko jechuudha. SPDM'n baay'ee miti garuu diddaan adda addaa tureera jechuudha paartii sana keessa. Amma immoo mootummaa Abiy Ahmed Prime Minister yookaan muummicha ministeeraa ta'ee keessattii fi humnoota hardliners warra leellistoota yookaan immoo warra sirriitti karaa adda bilisummaa Tigraay cimsu kuni warri kuni warri akka jeneraalota durii kuni warri akka qabeenya karaa hamaadha walitti qabate kuni wanti hundumtuu akka irraan baane namicha kanatti illee gufuu ta'uu kan barbaadan ta'uu argaa jirra. Boombii irratti darbachuudhaan namoota 100 ol madeessanii gara nama 4 amma ajjeesutti ga'anii isumarii ajjeechaa irratti aggaamaniiru. Egaa waldhabbiin kun jira jechuudha. Waldhabbiin kun ka'umsi isaa dhugaa dubbachuudhaa fi warri hatu tokko yeroo hawwii hattu waan qabeenya namaa gaafa hattu addaan qooddachuu irratti akka wal loluuti. Qabeenya Oromoo isa saamaa turan isa hataa turan sana amma callisanii taa'anii nyaachaa jiran sana akka dhaban namoonni tokko tokko hubataa waan jiranii fi lola kaasaa jiru. Nutu olaantummaa qabaachuu qabaa. Adda bilisummaa Tigraayitu addawaawii bulchuu qabaa jedhee wanti ta'a jechuudha. Bulchiinsa Abiy Ahmed yoo ilaalteef tarkaanfiiwwan gaggaarii tokko tokko fudhateera. Namoota hidhaadhaa hiikuu, namoota fakkeenyaa fi labsii yeroo atattamaa sana fa'aa kaasuu wanta akkasiisuun gaggaarii ture garuu namoonni san jaallannes jiru. Garuu qabsoon inni guddaa fuuldura jira. Fakkeenyaaf jaarmiyaaleen adda addaa walitti dhufanii hiree biyyattii sanaa murteessuu isa jedhu sana jechuudha. Hireen uummata Oromoo achi keessatti murtaa'aa kan uummata kaanis kan keessatti murtaa'u walga'iin bal'aan tokko dhiyaatee hiree dhumti biyyattii sanaayyuu xarapheezarra yookaan minjaalarra taa'uu haala qaburra jiru. Maaliif yoo jette akkanan ilaalutti adda bilisummaa Tigraay Abiy Ahmed fuuldura qabee gocha isaa isa durii ammas itti fufaa jira. Namicha PR'dhaaf public relations'dhaaf sadarkaa biyyattii keessatti sadarkaa addunyaatti akkasumas immoo sadarkaa biyyoota naannoo gaanfa Afrikaatti itti fayyadamaa jiru. Garuu hojiin isaanii isa dur godhanirraa adda hin taane jechuudha. Ammas uummanni miliyoonaan buqqa'aa jira. Fakkeenyaaf erga Abiy Ahmed muudamee Geedoo fi Gujii gidduutti walitti bu'iinsi warruma mootummaa hoogganuun warra aangoo mootummaatiin ka'e namoota miliyoona tokko akka Ochaan UN'n gabaasetti qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Qe'eerraa buqqisuu jechuun qabeenyi isaanii iddootti gubateetu jira. Karaa baharraa liyyuu poolisiin nama jiraa gubaa jira qabeenya isaanii wajjin bineensa beelada isaanii wajjin gubaa jira. Kuni isa akka
itti achi kaa'atanii gocha isaanii otoo hin geeddariin itti fufuu barbaadu isaanii agarsiisa jechuudha. Mallattoo qabsoon ture ammas cimee itti fufuu akka qabu ta'a jechuudha wanti akkasii kuni. Egaa waldhabbiiwwan sana akkasitti ilaalaa. Amma bu'aa argamee qeerroon bilisummaa tiksuu qaba. Yeroon itti dhiichisnuu fi yeroon itti sirbinuu ammaa miti. Sarmuu tasgabbaa'een yeroo qorumsaa fuuldura keenyatti nu eebi yeroo gaaga'amaa sanarratti qabsoo hadhooftuu isheedhumaa geggeessuudhaan gabrummaa uummanni keenya ofirraa darbachuu qaba yeroo dhumaatiif yeroo isa kana jechuun barbaada. Gaariidha. Xiqqoo ishee boodatti akka deemuun barbaada waan Dr. Alamaayyoo jedhan tokko eenyummaan inni kan uumamaa kun inni kan uumamaa kun iyyuu baduun danda'a isa jedhu political assimilation waan tokko yaadadhe Dhata Yuunivarsiitiin ture doormeetii tokkoon qaban ture dipaartimentii tokko barannasi kanaaf baay'ee walumaan jira jechuun danda'ama. Kanaaf immoo yeroon sun yeroo waa'een eenyummaa kun baay'ee dhimma guddaa kanaaf turedha. Waa'ee eenyummaa kana mooraa sana keessatti arge yeroo biyyaan beeku. Nama kanan iyyuu waggaa lama kilmoo booda mana dhibee jennaan nama wallooti. Tasfaa Muhammad jedhama. Lubbuudhaan jira jedheetan amana ammayyuu tarii dhagaas ta'an beeku. Nan gaafadhe ati eenyuu fi of beektaa waa'ee Oromummaa walloo sana waan jiru. Namni kun immoo akka jirutti ammallee unconsciousdha waa'ee eenyummaa isaa. Akka Amaara kaa'e. Meenaa lakkaayin jedheen. Abbaa kee amma beektu. Tasfaa Muhammadii Muhammad Aliitii Alii Galata. Kanaadha keetiin mujeen haati immoo lammaffaa irratti Oromooti beekti. Saambadii Waaqayyooti. Akka jechuun namni kun Oromoo garuu hin beeku. Lost ta'eera. Ni akkuma Amaaraatti fudhateera. Akka fakkeenyaatti kan kaasafanii akka ragaatti hedduu jiru. Karaa kanaanis immoo lakkoofsumti uummata kanaallee akka malee akka gadi bu'e hin dagatina. Lakkoofsi uummataa immoo maal irratti murteessaa akka ta'e sin caalaan beeku. Population size Dr. Habtaamus biran turaa. Wanta tokko jechuun eenyummaan dhugaadha. Humnaan geeddaramuus danda'a, baduus danda'a. Yookaan immoo gara humna warra caalaa qabutti madaquu danda'a. Garuu fedhiidhaanii miti kan ta'e inni sun. Otoo ta'ee sila uummanni abbaa eenyummaa suni hiree maal barbaadda jedhamee hin gaafatamne. Negotiable iyyuu miti akka biyya kanaatti tiyooriin adda addaa jira. Negotiable miti amma fakkeenyaaf reesiin kee bilaakii ta'uun kee gurraacha ta'uun kee yookaan Oromoo ta'uun kee Amaara ta'uun kee akka baduyyuu wanti itti dhiyaachuun qabu gaaffitti iyyuu dhiyaachuun qabu achirraan jalqabdu baay'ina keenya fudhannee walitti dhufnee waan nuuf tolu hojjetan jettee jalqabda jechuudha akka ammaatti inni sun isa duriidha isa fukkisaadha isa sanyummaa reesizimii isa jedhamu kana biyya keenya keessa jira waan akkasiidha jechuudha. Gaariidha sima biran tura gaaffii sattaanuu fi egaa haala jeequmsa adda ta'e mul'achaa jiru keessaa paartii isa biyya bulchu keessatti paartii biyyattiillee bakka bu'ee diilii garaagaraa waliigaltee garaagaraa jaarsummaa garaagaraa geggeessu keessattuu wallabdeen hamaanii sadarkaa lubbuutiin walitti adeemuu jalqabamee akka jiru kaafneerraa kanuma keessa jijjiiramni kun erga mul'achuu jalqabee dhaaboliin garaagaraa tokko galleerra jaallanneerra inni biyyattis galanii yeroo murtaa'atu hafee jira warra qabsoo hidhannootti jiru isaan keessaas immoo tokko adda bilisummaa Oromooti. Akkuma affeerraanii kottaa biyyatti dachaa jedhame kun dhagaameen adda bilisummaa Oromoo deebii kennee ture miidiyaa garaagaraa irratti faca'eera. Bakka gartuun sadaffaan argametti third party neutral adda bilisummaa Oromoo irraas mootummicha irraas adda kan ta'e kan jedhu. Kanayyuu haala nama gaddisiisuun
namoonni tokko fudhatanii akkatti qoosuu ta'an namootumti aan aktiivist ofiin jedhan faaniyyuu maqaadhaan barbaachisu malee namootumti Oromoon kabajaa kennuuf tokko faanii rakkina afaanii qaba adda bilisummaa Oromoo kan kana jedhanii kan qoosuu ta'anii haala akkasii kan haala waliigaltee addunyaas ima beektu fakkeenyaaf dippiloomaasiis beektu sun akka jiru ta'e haaluma Itoophiyaa keessa mul'achaa jiru gaafa gahu ejjannoo adda bilisummaa Oromoo kun sirriidha moo sirrii miti Dr. Alamaayyoo waan dabalatan qabaatan aftaan boodan sin jiru. Waan amma wanti adda bilisummaa Oromoodha haal duree biyya galuu kaa'umsaa ejjannoo sirriidha. Maaliif haalli isaa amma ammaattu ifa miti. Gaaddiduu baay'eetu jira, dukkana baay'eetu jira, dimmisa baay'eetu jira. Cloud isa jedhamu maal jedhama afaan Oromootiin maal jedhama? Duumessa baay'eetu jira. Sagalee keessa ol naa qabi jalaa xiqqaa. Duumessa baay'eetu jira. Dhageessaa laata? Sagaleen kibaasa jira. Amma na dhageessaa? Haala akkasii kana keessatti wanti ifa ta'e otoo hin jirre wanti hundumtuu dafee baay'ee ariifatee yeroo deemutti of eeggannoodhaan deebii laachuun adda bilisummaa Oromoo I think bilchinaa fi muuxannoo yeroo darbe irraa qaban irraa kan ka'e natti fakkaata. Tokko egaa waldhabbiin Oromoo fi uummata Oromoo fi adda bilisummaa Tigraay fi Addawaawii fi gidduu qofatti miti kan jiru. Addunyaa kanarratti uummanni adda addaa biyyoota adda addaa keessa jira walitti bu'u. Yeroo walitti bu'anii waggaa dheeraadhaaf wal lolu waggaa 30-40 ta'uu danda'a. Yeroo walitti bu'iinsi baay'ee gadi fagaatee deemee waggaa dheeraa ture walamantaanis hin jiraatu keessumaayyuu akka aadaa mootota warra kaabaatti yeroo adda addaatti Oromoon goyyomsamee yerootti qalametu jira, yerootti summiin itti laatametu jira, yerootti cheated ta'e yookaan immoo sobamee aangoo keessaa baafametu jira. Haalli sun irraanfachuu hin qabne jechuudha, dagachuu hin qabnu haalota kana baay'ee murteessa dogoggora sana deebisanii hojjechuu dhiisuudhaaf. Egaa qabxii irratti turuudhaa fi fakkeenyaaf ka Afrikaa kibbaa fudhan African National Congressiin jira kongressiin biyyoolessaa Afrikaa kibbaa apartheidii warra kuffise keessaa tokkodha. Yeroo dubbii fi haasaan jalqabamu waggaa dheeraa fudhate haasaan sun gara waggaa 10 olii faa mootummaa ce'umsaa uumanii achi booddee gara filannootti deemuudhaaf gara waggaa 5 waan akkasii faa fudhatee ture. Haasaawwan baay'een kan geeffamaa ture biyya sadaffaa irrattis geggeeffamaniiru. Maaliifii warra karaa hidhannoo falmaa jiru sana nu balleessu jedhanii waa yaadanii fi fedhiin keenyas akka barbaanne waan barbaanne godhannee isaan hidhatanii iddoo jiranitti dubbachuu hin dandeenyu jedhamee iddoo biraa third party wajjin yookaan immoo namni akka sadaffaatti qaama sadaffaatti akka negotiatorii yookaan immoo afaan Oromootiin nagaa buusisaatti akka rakkoo fursiisaatti qaami sadaffaan taa'ee warra wal dhabe haasofsiisuun haaraa miti. Warri qoosaa jiranis waan kana waan hubatan natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudhaa fi isaan irraan eegamuu isaan xiqqeessee isaan mul'isa jechuudha. Egaa waan tokko haaldureen tokko garuu karaa nagaa isa jedhu sana qabsoo amma warri adda bilisummaa Tigraay fi Addawaawii fi Abiyyi Ahmediin fa'aa wanti isaan barbaadanii warri mormitoonni karaa nagaa qofa qabsoofnaa jedhanii biyya akka galan haalduree kaa'aniiru. Namoonni tokko jarjaranii dhaabbileen biyya galan jiru garatti deemu wajjumaan laallataa isarratti dubbachuun barbaadu ammaa fi garuu even qabsoo karaa nagaa isa jedhu kanayyuu
fuulduraaf addi bilisummaa Oromoo tokko xinnoo gajjabeessee kan godhu amma Addawaawiin yookaan addi bilisummaa Tigraay aangoo loltummaa yookaan military power isa jedhamu sana aangoo nagaa tiktikaa generaalonni isaanii amma biyya sana to'achaa jiranitti amantee gatteessee isaa wajjiniin rakkoo furuunuu mataa isaatiin gaaga'umsa mataa isaa qabaa jechuudha. Ani akka yaadutti waa'ee waldhabbii kana amma tokko qoradheeraa waldhabbii biyya biraas lallaaleen ture. Haaldureen kaa'amuu qaba. Haaldureen inni tokko mootummaan amma koottaa biyya galaa jedhee jaarmiyaalee adda addaa hawwatu kun mataa isaatiin haaromsa karaa security fi karaa loltummaa gochuutu irra jira. Biyyi suni loltuu yookaan loltoota fi hooggantoota lolaa qomoowwan lammiiwwan biyya sanaa bakka bu'an hin qabdu. Diversitiin hin jiru jechuudha military fi security sector isa jedhamu kana keessa. Ammas jaratu to'atee jira jechuudha. Boruu akka isaan sittiin dhukaasne wabii kan siif ta'u maalin dhugumaan namni amanuu kan danda'u sirna dimokiraatawaa tokko sirna hundumaa hammate sirna hireedhuma biyyattii sana gatta'anii murteessuu tokko fiduu kan danda'amu jalqaba isaa jalqabdaa humna waraanaarraa jalqabuu qabda. Achirraa waraanni biyya sana bakka bu'u Oromoos kan bakka bu'u jeneraalonni Oromoo bakka bu'anii dhaabachuu qabu jechuudha. Akkas yoo ta'uu baate abbaan barbaade daangaa kee cabsee dhufee arra nama miliyoona tokko sirkaa buqqisuu danda'a. Akkuma amma deemaa jiru kana jechuudha. Namoota si harkaa ajjeesuu danda'u, walitti bu'iinsa adda addaa ka'uu danda'a. Biyyi kee humnaan qabamee jira. Haala humnaan qabamtee jirtu keessatti iyyuu haasaa uummataa isaatiin barbaachisaa iyyuu miti. Loltoonni isaanii iyyuu nurraa ka'uu iyyuu qabu. Kuni gaaffii haqaadha. Otoo qabamtee jirtu iyyuu haasa'uun iyyuu mataa isaatiin gaaga'umsa isaa qaba. Otoo isaan mirga kennuu barbaadanii akka qixaatti ta'anii hiree sana dubbatachuu barbaadanii fuuldura dimokiraasawaa fi inclusive ta'e itti deemsisuu yoo kan barbaadan ta'e haaldureewwan sun guutamuu qabu. Adda bilisummaas ta'e jaarmiyaaleen Oromoo kun afaan guutanii ija jabaatanii haaldureewwan kana gaafachuu qabu. Deemanii karaa nagaa gallee filannoon hin geggeeffama 2020 jedhamee haasa'amaa jira. Filannoon amma jiru gara 5 moo meeqaa geggeeffameera hundumtuu keessanuu beektu isaanumatu moone jedhanii uummanni garuu sinin attan jedhanii Boris yoo qawwee qabaattee filannoon hin geggeessa jettee waajjira dhaabbilee siyaasaa si mormanii cuccufuu dandeessaa, hooggantoota isaanii hidhuu dandeessaa, ajjeesuu dandeessaa. Kanaaf wabiin inni guddaan security sectorii fi military haaromsuun haqaan haaromsuun barbaachisaadha. Namootuma tokko kaastee fa'aa akkuma jeneraal Saamoraa fa'aa kaastee security sectoriin reform ta'e jechuun dandeessu. Nama haaraadhaan yoo bakka buuste hin jajjabeessite malee iyyuu laaffisne iyyuu. Humna haaraa bakka sana yoo keesse qomoodhuma duriirraa isa duraarraa hin jajjabeessite malee laaffisne jechuudha. Kanaaf hunda hammachuu qaba security'n fi military fi poolisiin wanta adda addaa biyya kana keessa jiru biyya raas kanarratti dhiibbaa gochuu qaba. Yaada jechuun qaba. Amma ammaatti akka seera biyyattiititti akka constitutionii biyyattiititti akka seerattiin bulmaataa biyyattiitti Abiy Ahmed sila akka prime ministeritti commander in chief of the armed forces yookaan ummoota hidhatanii fi hoogganaa olaanaa ta'aa ture miti. Garuu amma wanta argaa jirru loltoota fi security kanarratti to'annaan inni qabu baay'ee xiqqaa ta'uu fi isaan isa didanii waan barbaadan gochaa jiraachuu isaa argina. Akkuma heerri biyyattii heeyyamuufitti illee Abiy Ahmediin kuni Dr. Abiy Ahmed kuni hoogganaa commander in chief ta'ee hin jiru. Aangoon isaa baay'een isaa simbolikiidha.
mallattoodhaaf waan adda addaa goosisu jechuudha. Aangoon isaa dhugaan taane amma. Tole, Dr. Alamaayyoo kan amtaamuun jira akkuma jedhetti ta'e kan biraas mootarii kan duubatuu deebisuu barbaadan yoo jiraates dabaluu dandeessu. Suma amma jenne irratti haalli biyyattii keessatti amma mul'achaa jiru kun ilaalcha keessa galee seerumtii fi naamusni immoo dippiloomaasii yoo itti dabalamee ejjannoo adda bilisummaa Oromoo qabate sirrii moo sirrii miti? Baay'ee odeessinee natti fakkaata. Kanaaf kana keessa deemee bulleessuun barbaadu Dr. Habtaamuu sirriitti jedhee jira. Waan qabxii tokko yookiin lamatti dabalu. Inni tokko gaaffii sirrii natti fakkaatu. Adda bilisummaa Oromoo haal dureetiin biyya galuu haal duree malee biyya hin galu jedhee inni jedhamu gaaffiinsaa assumptionii karaarraa kaate tokko qabatee jira. Adda bilisummaa Oromoo biyyatti galuudhaaf miti inni kana dhiyeesse mootummaa keessatti qooda fudhachuu hin danda'u jedhe malee warra biyya galan kan dura biyya jira adda bilisummaa Oromoo. Waraansaa biyya keessaa socho'aa jira. Kana mootummaan mirkaneessee si'a meeqa? Ibin hoogganni isaa Central Committee keessa warra miseensa ta'anii warra gaggeessaa jiran biyya keessa jiru. Adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jira. Executive Committee isaan biyya diidaa jiru. Kuni jaarmichi lubbuu isaa chochoosuudhaaf gaaffii loojistikii haa ta'u, gaaffii bulchiinsaa haa ta'u, biyya keessatti bakka conventional military bakka hin qabnetti jiraachuu waan hin danda'amne qofaaf executive committee isaa biyya diida jira malee waraansi adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo jechuu danda'ama. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jira. Haal dureensa biyya galuudhaaf itoo hin taane mootummaa keessatti istiraakcharii mootummaa keessatti qooda fudhachuudhaaf akkasitti qajeeluusaaf qabaan jedha gaaffii tokko. Isa kaan Dr. Habtaamuu sirriitti jedhee jira. Garuu waa tokko anan jedhu amma utumanni haal duree malee amantaama godhadhee Abiyyi kun Oromoodha kanaaf nan gala jedhee akka isaan kaan galan. Imagine amma mee bakka Dr. Abiyyitti namni Xaqilaa Ministeera ta'e tokko dagguudha jenna. Isuma Dr. Abiyyi jedhe kana jechaa utuu biyya kana bulcha ta'e attamii ta'a ture biyyi sun. Mee kana imagine gochuudhaaf haa yaallu. Reactionii Oromoo attamii ta'a ture. Inni amma huursee biyyatti gale kun hin gala jettanii yaaddu. Oromoon hin bilisoomti jedheetu dagguun dubbate hin galu. Qomoo Oromoo irraa Abiyyi dhalachuusaa sanatu faaktarii guddaa ta'e nama sakaaniif. Jaarmaan siyaasaan akka adda bilisummaa Oromoo kuni qomoo ilaalee amala namaa ilaalee yookiin baayogiraafii nam tokko ilaalee socho'uu hin danda'u. Harka isaa kan jiru feetii uummata Oromoo tokkooti. Feetii uummataati. Kan harka isaa jiru harka adda bilisummaa Oromoo kan jiru. Kanaafi emooshinii attituudii waan jijjiiramee adeemuu tokko ta'uusaaf hin qabu jechuu kooti. Imaammataan waan ta'u wanti kuniin maaliif immoo jenne ammoo kanumayyuu immoo akkuma isaan kaanitti haa godhamoo jedhee jaarmoliin baay'ee executive committee masaanii ansaan jaarmaa jedhanii fudhatanii galan. Xaaxaa baay'een qabani boorsaa isaanii qabatanii wayyaa isaanii uffatanii deemuurraa kan hafe xaaxaa baay'een qaban. Adda bilisummaa Oromoo waraansa biyya keessa jiraatu malee yeroo leenjifatee inni galchatu biyya diidaati. Waraansa adda bilisummaa Oromoo inni biyya diidaatti leenjisamee chocho'u kun attamitti inni galuu danda'u gara biyyaatti utuu koreeji gaggeessu adda bilisummaa Oromoo galuu barbaade. Inni tireematti fe'ameeti akkasuma galgala tokkoon galamoo attami inni. Hundumtuu walii galtee kan barbaadu tokko jechuudha. Gaaffiin Oromoo sadarkaa addunyaatti kan beekame kan ta'e irraa kan ka'e intarastii mootummoota addunyaa kana keessa jiran baay'ee isaa kan tuttuqa. Kanarraa kan ka'e international dimension, international significance qaba gaaffiin Oromoo. Kanaafuu humnoonni
addunyaa kana keessa jiran bakka heetu qooda fudhatanii akkuma Dr. Abtaamuun jedhee gaarantii waan laatuuf rakkoo sanaafis ulfina waan laatuuf karaatti biyyatti galanii militariin ni jiru kun biyyatti galee humna biyyatti ta'u itti walii galuudhaaf mijjeessamuusaaf qabaa jechaadha. Malee in principle adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee horii gaggeessuun isaa jechuudha. Uummata isaatti makamuudhaaf hawwii isaati. Kana gaafa adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyaa ba'ee jalqabee yaalii meeqa godheera kanarratti. Ammarree hawwii isaa akka qabu kan hundumaa ibseera. Garuu institutional precondition tokko haa jiraatu gaarantii kan naa ta'u jedhee gaafachuun isaa kan nama muufachiisus kan nama qeeqachiisus waa tokkitti hin qabu jechuudha. Garuu warra qeeqachuu barbaadan warra jibba jaarmaa kanarratti qaban warra meeshaa diinaa ta'an olola meeqa oofaa ooluu danda'u. Jechuu barbaade maali inni waan gadhee ta'e tokko garaa laaffifachuudhaa fi ilaalcha ofii hubachiisuudhaa fi amma fe'a babbalatani gadhee sana gadhee muraasa geeddaruu hin danda'amu. Ibiliin ibilii. Garuu nuti kana yaalla garri caalu. Inni kuni murannaa dhabuu washamuu irraa kan dhalatudha. Bakka ilaalchi akkasii jirutti waa'ee sabboonummaa odeessuun baay'ee ulfaata. Cunqursaan akka malee nutti dhaga'ameera ta'ee badiin biyya keenya, badiin uummata keenya, sammuu keenya keessa dhiiga keenya adeemeera hoo ta'e murannaa go'achuu danda'u nutti jira. Kanaaf egereen Oromoo harka namaa miti kan jirtu, kan iyyannu, kan itti boonyu miti. Harka keenya jirti. Han itti lollu, han itti injifannu ta'utu isaaf qabaa jedha. Murannaa akkasii kana akka uummataatti hoon godhatiin iyyannuudhaan garaa laaffifachuudhaan amma tokkollee tarkaanfachiifachuu hin dandeenyu. Kanaaf murannaa qeerroo keessatti argine han hundumaa ta'utu isaaf qabaa jedha. Ajjeesi mirgaan galii qeerroon of galee diinoo gara laafini sodaatini irra jedhuu galee. Ajjeesi mirgaan galii qeerroon of galee diinoo gara laafini sodaatini irra jedhuu galee. Jajjabeni bubulana baase de gadeni inkenu daloni biya pasa le jarka duwa morkura sasa injira daloni jajjabeni bubulana baase de gadeni inkenu daloni biya pasa le jarka duwa morkura sasa bobo kisa jira keroni bumada baase jajjabeni intenye arasi fininsa akuma kale seti gadeni bobo kisa jira keroni bumada baase jajjabeni Tena kaduti kae sinyarum kuntu fida alole nyuma kita gartisi abani sodu e kaera ilma tuwe gakarabasa sanyi bajaza tu darara warabeti eki kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera warabeti eki kaera warabeti rowi kaera lolia kero irreto kuma jimsena gamtomne tokomne dina bukimna Gamtomne tokomne dina bukimna ya kero irreta kumachi sina tokomne gamtomne dina bukimna ya kero aso kugaren karara ya kero illoltu kae fintoltu ya kero siliksi hunde mbukisi ya kero akai namne idishi ya kero irreto kumachi sina gamtomne tokomne dina bukimna tokomne dina bukimna hambora
jajjabeeni bubbulaana baafse deegadeeni inkenu dhaloonni biyya baasa leejarka du'aa morkura saasa. Inkena dhaloonni jajjabeeni bubbulaana baafse deegadeeni inkenu dhaloonni biyya baasa leejarka du'aa morkura saasa. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaada baasa jajjabeeni inteenye arrasi finiinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Bobokkisaa jira qeerrooni gumaada baasa jajjabeeni inteenye arrasi finiinsa akkuma kaleesseetti gadeeni. Dandiire raasa fisa deemu aduun osoo niin karaatti ofeete abiyya gaddiftu jarreen garaan keessa qoraanti. Firuma ofirreeffatti haamtu duraan illee fira waldhaala kophaa loluun taphanuun baasu gamtaan loluutu irra caala. Gamtaan loluutu irra caala cimnee loluutu irra caala. Gamtaan loluutu irra caala cimnee loluutu irra caala. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa tokkoomne gamtoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne tokkoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa tokkoomne gamtoomne diina buqqifna. Loliyaa qeerroo horicha diina qeerroo. Loliyaa qeerroo leenca qolattu roorroo. Loliyaa qeerroo yaa bokkisu goonni lolu. Loliyaa qeerroo isa kana jeesu tolu. Loliyaa qeerroo irree tokkummaa cimsinaa gamtoomne.